qimamochi mana madaamii jirtan keessattuu ijoollee haarawaa dhuftan sirriitti gorsa kana dhaggeeffadhaa isin fayyada. Tokkoffaa irratti mana madaamii hojjechuudhaaf maal akka isin barbaachisu wanta beekuurraa isinitti himaa jechuudha. Akkasuma immoo hanga dhumaatti viidiyoo kana dhaggeeffadhaatii isin fayyada. Yaada yoo qabaattan gaafii yoo qabaattan gaafachuu dandeessanii jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenya waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu an obboleettiin keessan nagaa gootuun qaba galata waaqayyo isinillee baga nagaa taatan baga naa jiraattan isin jecha. Egaa har'ammoo gorsa bareedu takka qabadheen dhufee akkasuma warroon immoo chaanaala kiyyaa faaraa taatan sabskraabii gochuudhaan maamila keenya ta'a isin jedha. Egaa har'a maal qabattee dhufte jechuun keessan oolu. Wanti qabadhee ani dhufe gara keessanii kama anaa fi si ilaallatu walumaa galatti jechuudha. Keessattuu ijoollee shamarran keessaa akka kuumana madaamii jirtan akkasuma immoo ijoollee haarawaa dhuftaniif keessattuu gorsi kun jechuudha. Warra duraanii illee osoo hin taane garuu hunduma keenyaa fayyada. Maaliif namni waan waluu gorsu tokko wal xiqqeessurra wal dhaggeeffachuutu baay'ee bareedaadha. Maaliif gaafa waan namni jedhu tokko gaafa dhaggeeffattu waan xiqqoo san waan baay'ee yoo daqiiqaa 10 ta'e 10 keessa waan tokko qabachuu dandeessa jechuudha. Waan tokko gorsisii ta'e qabachuu dandeessa waan ta'eef hanga dhumaatti dhaggeeffadhaan affeerraa kooti. Egaa ka hordoftoota kiyyaa tokkoffaa irratti mana madaamii keessa taa'uudhaa fi amala keenya tolfachuu qabna. Amala keenya tolfachuu qabna. Fakkeenyaaf amala yoo isiniin jedhu amala yeroo biyyatti qabnu aarraa hin aarraa bakka akka barbaadetti fanaxxarree jiraanna waa hedduudha kan akka biyyaa sanatti jiraanna yoo jenne sirreeffachuu qabna akka biyyaa sanarraa jechuudha. Amala keenya gatuu qabna. Amala gizee biyyatti qabnu gatuu qabna, obsuu qabna, danda'uu qabna jechuudha. Amala kee tolfachuudha. Lammaffaan yeroo madaamii kee waasii ajajju nyaara guuruu dhiisuu. Wanta ijoollee yoo si hamte ifachuu dhiisuu. Ijoollee isaanii jibbuu dhiisuu. Nyaara kee gizuma hunda guuruu dhiisuu. Gammachuudhaaniin bakka akkuma nama waan beektu waanuma siin jedhan yoo badaa siin jedhan kolfitee dabarsuu qabda. Aramni amala isaanii keessaa gaafa ati nyaara guurtee gaafa ati kosorii itti jettee gaafa ati ofiifattee gaafa ati yeroo ishee si yaamtu akka malee ishee ifattu si jibbiti. Akkasuma ijoollee isaanii yoo kan hin jaalanne ta'e si jibbu. Wanta baay'ee sirratti gochuu danda'u gaafa san jechuudha. Kanaaf of sirreessuu qabdan bakka kanatti. Bakka gaafa ishee si yaamtu naam jedhi bakka naam jedhi. Okay jedhi waanuma hundaayyuu. Godhus baadhu gootus godhus baadhu waan san okay jedhi. Yoo ishiin amma waan tokko si ajajjee akkana godhe sin jette okay jedhi. Okay jedhi. Maaliif bakka isaa waan akkasii jiru yoo ati kan moromtuun ta'e sitti babaasu si moromu jechuudha. Waan hin taane keessa si galchu jechuudha. Aarii hin taane keessa si galchu waan akkati waa dubbattu si godhu jechuudha. Kanaaf okay jedhi. Yoo masii loltallee okay waan kana sirreessu okay. Okay jedhaani irra caaltu okay jedhaani fuula gammachuutiin jechuudha. Maaliif fuula gammachuutiin isaanii namaa tolu waan akkasii jettan. Nutu mana isaanii dhufe malee isaan mana keenya dhufne kana beekuu qabdan. Nutu of jijjiiruu dhufe malee isaan of jijjiiruu dhufe kana beekuu qabdan. Ijoollee keessattuu shamarran biyya Arabaa jirtan kan akka kootii keessattuu yoo ijoollee immoo haarawaa dhuftan yeroo kana keessatti ijoollee dararamaa jiruufan dhaamsa kana ijoollee kanaafan qoodaa jira jechuudha. Hangan beekurraa hangan amala kiyya biyyatti qabuuf hin qabne asitti hin qabu. Isinitti akka kootti akka sirreeffattanii bultaniifan ani waan keessa turee jiruuf amala kan biyyaachitti gatee tanan biyya kana dhufee amala koo sirreeffadhee kana Araboota wajjin bula jechuudha. Dhugaa dubbachuuf maaliif akka biyyaa waluu ta'anii daa'ima gandaa beeku daa'ima kanan bulchu dhiisite daa'ima kanan guddisu dhiisite nama wajjin jiraatti namnaan jedhin jiru jechuudha. Dhugaa isin jedha. Kanaaf gaafa kaa jireenya kee fooyyeffachuuf taatu amala kee jijjiiruu qabdaa. Kana amala biyyatti qabdu sanillee gatuu qabdaa jechuudha. Kana isa kana gochuu qabdanis ni jedha. Sadaffaa irratti immoo wanta isaanii waan hojjettan tokko qulqullinaan hojjedha. Waanuma hojjettan tokko qulqullinaan hojjedha. Nyaata isaanii qulqullinaan hojjedha. Mana isaanii qulqullinaan naddafiif kafana isaanii haala adda addaatiin garagaratti akka isaan jedhe sanitti miicceef. Adii fi gurraacha walitti miicin gurraacha fi diimaa walitti miicin maaliif gafana haqatu keessa jiraachuu danda'a waan ta'eef kafanni osoo wal balleessa gaafa akkasitti miicite jechuudha. Kanaaf
isallee eeggachuu qabdanii akkasuma immoo daa'ima isaanii haalan qaba daa'ima isaanii wajjin taphachuu guddisaa waan isaan jedhan okkee daa'imti isaanii jedha takkafaa kan bishaanan qicaa fi daa'ima isaaniitti isaan ajajamaa shinnaa gadi shinnaa ajajanii ajajamuu baane waan ta'eef ani daa'ima xiqqoon kun yoo ajaji dirqama ka gochuun koo maalan godha halkanii guyyaa kan hirriiba wajjin dhabee taa'uu fi of jijjiiruuf malee osoo isaanii fi waa gochuuf osoo hin taane yookiin isaan ajajaniif osoo hin taane jechuudha maaliif dabaasa kiyyaa dhafan malee waan biraati mate jechuudha kanaaf daa'imtis gaafa sin ajajjuu lakka ajaja daa'imaa fudhannu jennaa isaanuu kan nu fuudhaniif daa'ima san waan ta'eef ijoollee isaaniis nama ajajuu baay'inaan guddaste keessattuu ijoollee shamarranii baay'inaan guddasti moromsiisinaa dhugaa rabbii jechuudha waaqayyoon immoo mana shamarranii isin irraa haa qabu shamarran baay'ee badduudha jechuudha shamarran ijoollee arabaa baay'ee badduudha irraa of eeggachuu qabdanii isaanillee jechuu isiniin jedha sirriittoo ishee isiniin jette okkee jedhaan inna kanaa kan ofirraa eeguu qabdanii amala keessa sirreeffachuu qabdanii arfaffaan immoo qulqullina keessan eeggadha qulqullina keessan eeggadha sirriitti yeroo baay'ee madaamonni waan akkasii kana kan himatan jiru ijoollee baay'ee kan akkasii himataa jiru jechuudha qulqullina keessan eeggadha sirriitti of qulqulleessaa shaaworii keessan gala sa'aatii barbaaddas bishaan akka isaaniitti wanta isin galchi tokko hin jiru seenaa sa'aatii barbaadda shaaworiin gala hidhiin biraa deemu hin jaalatu isaan akkasitti jechuudha kanaaf wanta akkasii kana sirriitti qulqullina kee eegi mataa kee qulqullina kee eegi waan barasi barbaachisu gaafadhu naafiti jedhiini yoo mataa fi gaarii taate birrii isheetinu sii bitti mataa ati badduu ta'uu baannaan jarri sii bitu dhugaas hin jedha ati daa'ima isaanii jaaladhaa siin jedheen jira gaafa daa'ima isaanii jaalattee mana isaanii qulqullinaan gootee nyaata isaanii qulqullinaan gootee baqa waan jedhaniin kana kolfumaan jechuudha waanuma ta'e illee haa ta'u kolfumaatuma baqa shaxafoo jettanii jarri waan akkasii jaalatu dhugaa rabbii jechuudha akkas jaalatu kosorde jennaan baqa hin jaalatas hin jaalatan kosor jennaan baqa nama jibbisiistii jesin jedhu maaliif waan argeeffas hin jechaa jira dhaggeeffadha ijoollee baay'eedha mannatti man maal ati Itoophiyaadha ati si maaf akka isaaniin taane naan jedhu isaan silaa akka ta'u kosor jedhu ati silaa Itoophiyaadha bakkuma agartetti kokkolfaa deemtaa kasachi namaallee walii galtaa maalidha amalli kee obboleewwan kee akkanaa kan osoo nuuf fiddin naan jedhu amalli nama garagara kan hundaatu garagara ka Itoophiyaa taane fi yaanni keenyallee sammuun keenyallee garagara kan hundaatu garagaran jedhaan jechuudha maaliif ani bakka hin dhaqutti shixin jedha malee baqa akkuma sarratanyaa kana taa'ullee jaaladhu manuma fe'ellee osoo dhaqee ani baqa dubartoota qaanii midhaamni kee jira abbaa barbaade bira deemee shinii fuudhaa nan guuraa nan buusaa yoon barbaade ijoollee shamarran argu baqa nan taphadhaan wajjin jechuudha baqa daa'imman kan wajjin nan taphadha baqa dassa baqa baay'ee sarratanyaa eenyuti fa'a naan jedhu beektani warri nan beekne fa'a jechuudha warri na beekaa yaada funda beeku warri nan beekne jechuudha maaliif beektani kosor hin jedhu jechuudha maagaletti kosor jechuu dhiisa shit jedhaafu baqa kokkolfaati daa'ima isaanii wajjin isaan gaafa akkasitti si jaalatu gaafa akka badooma keenya asii mana silkii isaati 24 waa'ee badooma keenyaa haasa'anii gaafa ati sarraatanyaan isaanii taatee ati gaarii taate immoo akkasumatti gaafa sanillee isaan gamana bilbiltee yaa sarraatanyaati yaa nyaata shiyyaa daa'ima shiin qabdu yaa mana shiin qulqulleessu akkatti siimte jechuudha gaafa ati badduu isaati akkasumatti siimte kanaaf adaraa keessan yoo hojjettan mana namaa erga hojjenneen boodatti immoo nuti dhufe malee isaanii wati janqinee dadhabee baqa shit jechuu qabnaas nin jedha kanaaf kosor hin jedhaati hojjedhaa isa kanaadha dhaamsi koo yoo gaafii fi qeeqa yaada qabaattan komenteetti barreessuun dagatinaa hanga immoo viidiyoo biraatiin yookiin immoo marsaatti aan walitti deemnutti nagaanaa ta'a fayyaanaa ta'a isinin jaaladha isinin kabajaa